taanee du'urra lama taanee du'urra tokkoon kenna maatii keenyaaf hafuutu gaariidha kanaafuu lubbuu koo baraareera jedheetiniin akka waan abdiin raggaasaadha rakkoon irra gahaa jiruutti yoo du'es kan ajjeese garee shaadaatii fi haydar abdii bilisummaati jedhee mucaan ani baafadha jedheetiniin makiinaas manas waan maqaa isaa hunda fudhatee amallatee jira amma wanni kun amantaa lama walitti buusuudhaaf rakkoo guddaa gadi bu'uu deema. Amallatee isin harkaa. An kaleessa maal jedhe kaleessa nama kuma dinga maratti as leena. Nama rakkoo kana dafee majlisni qaamni mootummaadhaatti seenee tartiiba yoon goone rakkoo guddaa as deemu deema. Amma bahullee rakkoon qabu amantaa keessallee haa bahu. Rakkoon tokko illee jiru. Garuu ergamni waan kana duubaan jiru inni indi andi soo yaasfarranya akka malee sodaataa jiran. Maaliifi ergama hamaatu jira ergama guddaa. Ergama hanga nagahu. Amma deemee an islaamummaa keessaa bahee nagaatti an kana booda kiristaanaa ani abdiin bifa saniin haala saniin sadarkaa ajjechaatti wanni irra raawwatan an lubbuu koo baraaruudhaaf deemee jira maatii keenyaaf tokkoon keenya lamaan keessaa nam tokko jiraachuu qaba waan ta'eef an lubbuu koo baraaruudhaaf deemaa jira an shakkiin kiyya waan kana godhee ofii isaatti mucaa kana rakkoo tokko irraan ga'ee hawaasa musliimaa maqaa xureessuu amantaa xureessuu ummata keenya waliin jiraatu waan waliin buusu barbaadu. Wallahi rakkoo guddaa jira rakkoo guddaa deemu jira ergamni guddaadha. Ijoolleen keenya ka islaamaa hoo maal jedhan deeggartoonni jira. Deeggartoonni waan arrabaa dhiise si caalallee anuma arrabsu jiran kaleessa ragal qabanii haga ammaatti hattuu gantuu leebaa an ragaa kana sitti hin finne asli atillee qabri qabda. Goy. Ani mucaa hiriyaa kiyyaattu jira ijoollee wallaggaati as jala jira amma. Yoo nageenya isaatiif sodaatu baatellee ol galchuu danda'a. Guyyaa hunda cherchii waliin deemanii naa dawwalee addisuu wajjin jirra paastar addisuu wajjin cherchii jirra shaqqa lamaaf sobanii asirratti nu arrabsan malee nuti amantiin keenya tokko jedhe gizee hunda natti hima. Sool kalee gaastii kiyya ture. Sool jala kana jirta. Amma yoo addisuun achi dhaqee mungkin eega waan qabu guuratee dhaqeef yoo callise malee. Kaleessa gizee ani addisuun islaamaa miti hin amanne hin sobdaa jetta. Kunoo sool jala kana jira isiniyaati. Addisuun duraanuu hin amanne hin deemne bar. Bannaa taachuu rabbii jalaa uummanni islaamaa kun mee waan amantiin teessan jettu nama dhageeffadhaa. Barri ture googil keessa galchaa AI dubbisaa Qur'aana fadiisa. Addisuun hin deemne bar duruman dhufini. Wallahi kaleellee kakadhee isinitti mee amma immoo baga osoo ooltanii bultanii hin bulin wanni an kalee jedhe dhugaa taate. Addisuun hin beeku foolollee walitti qabnu alaaqam ayaaqanyim hin beekuna. Mungkin awal waga ada mitor bersama kana barat dem na bekun mala. Ini alakam. Bekun. Akka ini dufin beka garu. Isan beku akka ini dufin beka. Amma le nama dhukkub satetti qoosenaan jettani kunu garan hin dhufne. Yoo fayya hin deem. Gaafa fayya hin deem. Haga fayyutti hin deemu amma. Gaafa fayya hin deemu. ይሄዳል ኢንሻአላህ ይሄዳል ዱጋን ከያ እንዶከቲ ማለ ኢንሻአላህ ኢሲንቱ ሳልፋት አንተ ካዋን ጀረት ረቢ ጊና ሳልፋቺ ሰንደ ምቤኩ ዮ እንዲ ካንደም ለለታተ ዱአይ እቲ ጎሬ ኦፋ እቅድ ከሌላ ራሱ አባሬ ኦፋን አከ ሼካሮ ቢያባሬ ሄደሰንቲ አማ ነኢና ዮመ ደሙ ካዮን ቀባነለ አኒን ኦፋ ይችላልው ደሞ Maalif nama ummata amantii kiyya awwala gabuun barbaadu rabbitti ol kennan haa inni fayyu eegee deebisa charchitti deebisa. Kazaan amantan amman kennine haa fayyu eegee kennee oofee isin garsiisa. Ufiinuu deema yoo inni ufiin deemuu baate ani an rabbii kiyya biraa waan qabu yoo in oofaanuyyuu akka inni isin xireeffatee deemu godha. Ammatti waan gootu ammatti kanama dhukkubuu haa dhiifnu. Waa'ee mucaa kanaa maatiif yaadee kuni duruman deemin. Hin deemne dura. Akka inni hin deemin immootu an ijoollee ol isinii galcha. Warra wajjin mazmurii dhaggeeffatan hiriyoota isaa baay'ee as jala jira. Isinii galcha. Kalee amanuu didanii anaafis illee arrabsaa zarama mucaan kun kunoo
Hiriyaa kiyya kunoo biyya keessa jira kunoo. Hiriyaa addisuuti. Guyyaa meeqa taaks makiinaa addisuutiin gisee deemu naan bilbila wajjin osoo bilbila wajjin haasofnu wannan mazmurii dhaggeeffataa deeman. Hai ustaaz addisuun mazmurii akka itti bantan akkamitti dhiisee jennaan bar makiina isaa keessa isumaa itti nu bareedaa jedhe. Sagalee kiyya qaqqabe akkana hin beekne jedhe makiinaa keessa akkatti darbee sirra baasa. Ni mootu ani ijoollee ol sinii galchi. Warra wajjin. Maal ta'e mucaa? Sol wajjin jiraatu oolanii. Nagaa fayyaa baga gammadde brother obboleessi kee dhufemi. Mangistii koo Asili. Baga gammadde ka obboleessi kee dhufemi. Maal Asili gurbaan akka inni deebi'u silumayyuu beekamaadha beektaa ejjennoon qabanii uummata musliimaaf kiristaanaa akka Oromootti walitti buusan malee walitti mufachiisuuf turani namni fudhate iyyuu hin jiru silumayyuu nuti musliimaa wajjin dhalannee guddannee musliimii nuti qeen beeku musliima tun qeen beeknu siluma unsoo bugaaruu Asili wanta hin jechuu barbaadu Oromoon hundi kutaan hundi utuu Asilii jala yaanee Asilii dhaggeeffanneen jedha. Maal go'an na jala. Maaliif yoo jettanii deemanii ijoollee ragaa dhaggeeffatan. Nama dhugaa dubbatu nama haq asitti baa. Neetworkiin gadi miti. Amma heedar ati maa ergattaree? Waan jiru isinitti himuu hin jibbinaan isiniin jedha. Jarri silumayyuu adeemsisaanii Oromoof Oromoo walitti buusudha. Amantiidhaan miti gurbaan cheerchii jira amma nu wajjiniin. Sol sagaleen kee ture dhufu jira. Sol sagaleen kee jiru miyuutu godhadho kasiin jedhu. Amma akka dhugaa yoo haasofne amma namni 12,000 kun wanni isaan naa beekuu qabani ani kaayyoon kiyya durallee ebalumaa islaama ta'e miti ebalumaa kiristaana ta'e miti isa rabbiin na argu jechuudha akkuma dhugaatitti wanni naa beekuu qabdan abbaan fedhe islaama yoo ta'e abbaan fedhe kiristaana yoo ta'e ka fedhe gara amantii islaamaa yoo dhufe lubbuu isaatiif dhufe kadeemillee itti fakkaatee deemee daazin maarar islaama yoo ta'anillee gara biraatii dhufanii nan dinqoon yoo asii deemanillee nan dinqoon amantii tiyya ni jaaladha ta obboloota koo ni kabajaan si galeemi wanni xiqqashu anaa fi ijoollee raggaasaa waliin buusee amantii da'oo godhateemee namaa walitti nama naquu fi amantii kaabbaa amantii jalatti miskiina biyya arabaa kana darafu isaayyuu zirfaa galata hin qabne boollan guutamne bananii gootaraan guutamne bananii itti gadi guuraa jechuu guyyarraa akkaawuntii maxxansuu anamma maashaallah tabaarakallah kun poostii 4 akkaawuntii dhaabeera jechuudha kaayyoon zirfarraa dhaabu amma warruma jala kanaan arrabsu kana akka hin zarafamne abbaan barbaade keessan dhaqee haa kennuufi onlaayinitti akka hin zarafamne dhaabudha kaayyoon kiyya malee maa kennitaa miti zirfaa gowwummaan mootu ka gargaarame sanitti galata argachuu ummanni kun thank you God jetti faranjiinu thank you brother thank you God thank you my people tu jira barko galatooma obboleewwan kiyya alhamdulillahi jira barko namni rabbitti shakkaree fi namni rabbitti sabbare ka jaannataati bar yoo qara'uu baannillee kun ustaaz maama bayaadha jiranii you know sila waan kana ustaaz Eidariin fa'atu ustaazota guddaan saahiba mucaan kuni fa'in shakartum la'aziidannakum hadiisni jedhu sheekota fi hiriyaa sheekatitti hin dalaydudha qabsoon kiyya targeetu yaa bichaanu kanaaf kana qofa na hubatu dadhabdan malee ani waan san irratti birrichiya miliyoona 4 irraa akka isaan amananitti gara miliyoona 15 wayitti ol guddiseera
ka afaan ofiitiin amane garuu biriin hagasii miti an ustaaz xaalibuu sodaadhee cal'ise kaleessallee risiitiin hadiisni keessan da'iifaa fuula keessan amanee fudhee wanni an kalee jedhallee saniif si galee miti akkas jechuu guyyaa yaadatta haydar kalee yaa beekama hadiisni keessan da'iifaa ustaaza kiyya kabajaa keessaniifuu 15-16 sanyoo fi maksanyo tokkomaa fudhee jedhe fudhadhe amma taargeendi kiyya maa inni kuni iskaamar jedhama lafa jala nama hiisasu Ameerikaa taate umrii guutuu hidhamta waan akkanaa kana biyya amma bara koronaa ijoolleen Sumaaleetiif ijoolleen Oromoo bara maallaqa gaa barumsa goona firii fuudii ummata maal goona jedheetiin warri doolaara Ameerikaa irraa guure guutuun hidhaa jira bara Sumaaleef Oromoon iskaamaroonni Sumaaleetiif Oromoo Minisoota kanatti wal beekti diyaasbooraan sanuu yoo aan hin dubbanne hin beeka Oromaan beeku takkafaa mucayyoon taama sibiila miila hidhanii akka olii gadi takka dhooggane I think waggaa 4 dura Osfaanaa kana keessatti waraqaa Oromummaa nama hiraa turte na fakkaate yoo dogoggoruu baadhe bada wayi giiftara taatee booda diskiin irraa citti inna Sumaalee tokkoffaa barbaadanii qaban dheengadda zarafee warra jechuu maqaa koronaatiin ummata safe children jedhanii ummata kana akka koronaa walitti hin daddarree fi warra birrii mootummaarraa fuudheetiin Makasih Kristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. An guyyaarraa sa'aatii amma kaasee Kristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo abdii har'aa kaasee nagaa sii dhaameera nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. Amma beekamu obboleessa kiyyaa Abdii Raggaasaa duukaa uummanni Islaamaa alaaf keessa jiru itti dadhabdanii gatii guddaa kanfaltanii hanga guyyaa irraatti aarsaa isinirraa barbaachisu kanfaltanii akka inni yaalamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuu fi dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo nu fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii nama cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Masjida ijaaruu amantii kana beeksisuu garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu keessatti namoota rakkatan gargaaruu fi namoota immoo gara islaamummaatti waamuutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa jibbamaa hidhamuudhaaf barbaadamaa baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo abdiitti dabalamee erga dhufee qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa irraatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa islaamummaati. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun anarrattis obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo dirqama kooti. Kanaaf waa walitti qabnu immoo islaamummaa waa wal harkaa qabnus islaamummaa kunoo islaamummaa keessan isiniif deebisee jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaaf guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jirru intala kaleessa lafa inni ciisaa jirutti wajjin nyaataa wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaanii
dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aafii jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'idha. Nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffadhu tokko iyyuu hin qabu. Amantii walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal dhaannachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa geggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuudha. Qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun hin mi'iin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaaf iyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii Raggaasaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaadde du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uun qabdu, Arsii ta'uun qabdu, Baalee ta'uun qabdu, bakka biraa ta'uun qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaamuu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture. Itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni si sodaatu boriilee lubbuu kee namni balleessu. Haayider Abdii Bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti nu barbaada. Lafa deemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebina. Nagaan turaa nageenyi rabbi isinirraa jiraatu uummata koo uummata islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuun miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessaa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa waaqayyoo isiniin kadhadha. Ciao. Gadi bahee dhiifama nu gaafachuu qaba. Wallahi ummanni keenya warri nu arrabsan hundi gabbaatanii dhiifama nu gaafachuu qabdan. Kuno ummanni keenya gadi bahee dhiifama nu gaafachuu irra jiraata jechuudha. Warri hagammaa jechaan nu darbee hundi keessan dhiifama nu gaafachuutu isinirra jiraataa jechuudha. Tamalkas miti. Guys, share copy link godhame. Share copy link godha.
Hello. Assalamu alaikum. Isi jirta sibil bil mazrida. Akayo sete bod sidi bisa koy live jira. Ma. ده هو اللي يصير كيسيتين مسجي بالرسيف يوكا بود تسيخنا دفاع أمتي بالبلي يا ساكن مكاسي كريستيان مكبوت يسوع كريستوس داير يا بوليس كومدي مكاسي كريستيان مكبوت يسوع كريستوس داير يا بوليس كومدي الركاسي نغازي نامير نغاتي نغافي اراري واقيو غفتا كينيا يسوع كريستوس اسنيف هاتو سلام من نغير ما بيكمو اوبوليس كيا عبد الرغاسا دوكا ومن سلاما الاف كيسجرو itti dadhabdanii gatii guddaa kan faltanii hanga guyyaa irraatti aarsaasiin barbaachisu kan faltanii akka inni yaadamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatooma jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuu fi dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo hin fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii namaa cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaadha. Masjida ijaaru akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Hojii inni hojjete waan baay'eedha waggaa tokko keessatti tamalkate. Amantii kana beeksisuu garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu amantii kana beeksisuu tamalkate. Amantii eentu beeksisaa jira? Addisuu Raggaasaa beeksisa jechuun amantaa waan beeksisaniif qarshii miliyoona 16 xiqqaadha jechuun viidiyoo kan ol kaa'adha seevii godha hundi keessanuu. Namoota akkaataan gargaaruu fi namoota immoo gara islaamummaatti waamutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa jibbamaa hidhamuudhaaf barbaadamaa baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo abdiitti dabalamee ergannuu fi qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa irraatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa Abbaa murtii koos. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun kanarratti obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo Abbaa murtii koos. kanaaf waa walitti qabnu immoo islaamummaa waa wal harkaa qabnus islaamummaa kunoo islaamummaa keessatti isiniif deebisee jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee kiristaan nuka buutu. An islaamummaa keessan isinii deebisee jira. Isinii deebisee jira. Duulli isin obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa irratti gootan. Anarralee hin gaha jedhee waan sodaadheef si galaamiree itti duulan abdiitti hin duune. Anamma akka kiyyatti duulamee fi miliyoonni 16 guurametti beeka malee itti duulamuun beeku. Akkam beekutti odeeffannoon qabuun hawaasni musliimaa kaabaa kibba bahaa dhihaa hin duuliif malee itti hin duulle. Inni ammoo itti duulanii. Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaa guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jiru intala kaleessa lafa inni ciisaa jirutti wajjin nyaata wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee
lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaanii dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aa jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffatu tokko iyyuu hin qabu. Amantiin walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal dhaallachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa gaggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuun qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun hin mi'iin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaaf iyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya abnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu boori sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii ragaa isaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaade du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan si dhaabuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uun qabdu, Arsii ta'uun qabdu, Baalee ta'uun qabdu, bakka biraa ta'uun qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaabuu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture. Itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiiti yeroo hundumaa namni si sodaatu boriilee lubbuu kee namni balleessu Haayideef Abdii Bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti nu barbaada. Adeemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebina nagaan turaa nageenyi rabbi isinirraa jiraatu uummata akka uummata islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa isiniin jaalladhaa I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre manxansa garaagaraa manxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuu miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa waaqayyoo isiniin kadhadha. Ciao. An guyyaarraa sa'a. Dhageettanii mira jiran Yaasin Abbaa Fayyaa ani namni lubbuu eeguu Haayidar Abdii Bilisummaatii jechaa jira. Eenyu Addisuun Raggaasaadha. Ani amma waa isiniif hima. Viidiyoo kana waraabbadha. Mucaan kun jarri kuni maqa balleessi amantaa kana gochuudhaaf lubbuufillee balleessuun danda'an jedhee shakkaan akka kiyyattan. Ani isinitti himee jiran bargita kana dhageenye beeka. Mucaan kun akka amma deemaa jiruun abdii ajjeesee ummata musliimaatti quba qabu deema. Haala amma argaa jiruun waan naa mul'ataa jiruun. Abdisha Yaasin Abbaa Fayyaa. Eenyu inni nama abdiidha Haayidar. Salaamu alaikum. Addisuu Raggaasaadha. Waan baay'ee haasa'ee ka'e. Inni yoo muslima ta'e inni silaa hin argine fuulli isaa muslima natti hin fakkaanne ta'a. Muslima ta'ee ture. Xiqqaa fi guddaalleen muslimummaa isaa shakka maal akka ta'e hin beekan. Xiqqaa fi guddaan kunoo ifaan ifatti amma gabbaanii maal akka isaan milkeessuu barbaadan an hin beeku jarri kun. Kaayyoon isaanii maal akka ta'e hin beeku. An sila immoo kaleessa dubbadheera. Nan dhageessan kaleessa dubbadhee jira. Waan guddatas deemuu deema. Jarri kun kaayyoo karoora isaanii xiqqaa miti guddaadha. Nama 20 irratti dubbadhee kaleessan. Nama 20 irratti. Lakkee an takkaa muslima ta'uu isaas hin dhageenye fuulli isaa muslima natti hin fakkaanne takkaa.
Wajah haram ya haramne way gaafta ko nama qabde. Fuulli isaatu fuula musliimaan fakkaatu takkaayyuu ta'a. Quba qabaadha. Waan kana ammoo amma mucaa kana ofii galaafatu deemanatti fakkaata. Deebi'ee ammoo anatti ta'uu barbaada kun quba qabaadha isinis. Shirri deemaa jiru shira xiqqaa mitiyyuu. Amma gidduu kanatti wal dhabbii amantaa guddaa kaasuu deeman jarri kun. Lubbuu ofiitii badanii waan fudhatanii osoo makiinaan deebisne makiinaa hawaasa musliimaa osoo hin deebisne fudhatee waan kana abbaa caalii ani isinitti himee jira. Anki yara kolleen qabu waan barbaadan haa godhan. Garuu wanni deemaa jiru waan xiqqaa miti. Ani kaleessallee dubbadheen jira. Adeemsi ijoollee kanaa nama rifachiisa nama sodaachisa. Ka dabre waan ta'eef waan ammaan booda dirqama keessanii abbaa caalii yaasin abbaa fayyaa abbaa murtii eegaa tokkoon eegaadhaa itti fufa yaada keessan. Itti fufa yaada keessan. Abbaa caalii dubbadhaa ka. Mucaan birritti miileen fudha ja'a mucaa harkaa fudhate achitti mucaa hambisee fudhate aboo birriin kun wal nama dhabsiifti haadhaaf abbaayyee wal dhabsiifti birriin ilmaaf haadha wal dhabsiifti mucaatti birrii guuttanii egaa amma jalaa galaafachiisaa jira buleessumti. Fokkisni Oromoo. Abbaa caalii biiziiru fakkaata Haydar. Sagaleen keessan hin jiru. Fuulli kun fuula Islaamaa fakkaata siluma yaa jamaa. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Kun gadaayii wayii fakkaata nama ajjeesee amallaxaa yeroo wayii barbaadamaa wanjalinyaa inatti fakkaata yeroo ilaalu. Abdiinan jaalladhaa. Fuulli inni kun fuula nama ajjeesee miilishaan barbaadaa jiru. Wayinatti fakkaata yeruma ilaalu akka kanatti. Ifa manaa godhaa manni amantaa biraallee isin jaalladhaa. Fuula addisuu kana yeroo ilaalu garuu nama ajjeesee nama galaafatee barbaadamaa jiru karaan cufamee wayii fakkaata. Gadaayii wayii fakkaata akkanaan iyyuu. Maal amantii Islaamaa fuuluma isaan nama jala akkamitti kun? Mee bani Haydar? Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Makiinaa nurraa fuudhanii waa meeqa sabasabanii kaa'anii ana nagayeera baay'ee jedhee bohuun dhufee teknooloojii asitti nu godhe. Anniifama naa godhaati wallaahi namni 500 jala hirtanuu takkaa fuula addisuu fuula Islaamaa wayinatti fakkaatee naan argeen beeku. Fuulli isaa kun na sodaachisaa siluma wayii waan booksiidhaan jarama hayaa jedhamanii amboo keessatti ijaaraman sana natti fakkaata fuulli isaa jara keessaa. Warra nama dha'u kana warra nama miidhu wayinatti fakkaata. Ammas egaa rabbiin waan tolu godhu akkuma ammaa Haydar jedhu obboleessa sanas birrii kanarraa fudhachuu jedhee waa godhee uummata kana maqaa balleessuu ni danda'a. Bakka baaddaati abdiinan jaalladhaani abdiif isa kanaa walitti hin fidinaa. Kanumti zaytii sanatti naqee yoo wayii namicha kana ta'a waan jedhu shakkuutti hin ka'e namma. Kan akkas danfisee